Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo. Akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Keessani jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru. Oduun jalqabaa guutuu Oromiyaa keessatti ijoollee osoo umriin hin daangessin dirqiidhaan gara dirree waraanatti geessuuf guuruun itti fufee jira. Hawaasnis mormatuu itti fufee jira. Abbootiin siyaasaa, hayyoota fi xiinxaltoonni siyaasaa hedduun gocha kana dura dhaabbatanii jiru. Namoota gocha kana dura dhaabbatan keessaa tokko Jawaar Muhammad. Yaada isaa muraasa qabannee jirra isiniin geenna. Oduun itti aanu mootummaan ajajaa waraana isaa tokko irratti murtee du'aa dabarsuun dhagahamee jira. Guutuu oduu kana yookaan dabalata oduu kana isiniin geenna. Oduu olmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irrattis mootummaalleen ani injifannoo argadhe jedhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kun qabatama lafarra jiru miti jechuudhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Bakkoota injifannoo itti argate qabannee jirra isiniin geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Guutuu Oromiyaa keessatti haalli ijoollee osoo umriin hin daangessin dirqiidhaan gara dirree waraanatti geessuuf guuraa jiran cimee itti fufee jira. Hawaasnis gocha kanaan wal qabatee dararaa hamaaf saaxilamnee jirra. Hanga wareegama lubbuu kaffaluu irra geennee jirra jechuudhaan komii fi mormii qaban ibsataa jiru. Gocha dirqii kanaan waraanni mootummaa mucaa badhee ari'ee galchee mana isaatitti rasaasan dhehee ajjeesee jira. Abbaa maaf dhooftan jedhee immoo haleelee madeessuun yeroo ammaa kana hospitaalatti yaalamaa jira. Kanaan wal qabatee kaffaltiin raawwatamaa jiru kan dubbatanii hin dhumne jechuudhaan hawaasni himataa jira. Hayyoota fi ogeeyyiin siyaasatii fi akkasumaan xiinxaltoonni garaagaraa mootummaan dhimma kana itti yaaduun dhaabuu akka qabu yaada dhiyeessaa jiru. Mootummaan garuu itti fufee jira. Qaamota yaada kennuudhaan dhimma kana dura dhaabbatan keessaa tokko Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammadis yaada kenneen mootummaa akeekkachiisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa miseensota dirqamaan guuraman irraa ijaaramu hin milkaa'u jedhee jira. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaa miseensota dirqamaan guuramaniin guutame humna injifannoo argamsiisu akka hin taane fagoo osoo hin deemne biyyuma keenyatti kufaatii sirna dargii mudateerraa hubachuun ni danda'ama. Ammaahuu sababni loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 100 lakkaa'aman torbaanirraa riphee loltoota lakkoofsa fi hidhannoon isaanii gadi ta'aniin kan booji'amaniif irra hedduun isaanii itti amananii osoo hin taane dirqamanii waan makamaniifi jedhee jira. Kanaaf dargaggoonni dirqamaan guuraman kunneen gaafa dirree lolaa dhaqan yookiin harka kennatu yookaan immoo meeshaalee guutuu wajjin gananii riphee lolatti galu jedhee jira. Kun immoo kufaatii fida. Mootummaan immoo kana hubatuun uummata dararuu irraa odoo of qusate jechuudhaan dhaamee jira. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee ulfaataadha. Jeneraala ajajaa waraana mootummaa tokko irratti murteen du'aa murtaa'ee jedhama. Yeroo darbe torbaanota dura jechuudha lixa shaggar aanaa Gindabaratitti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa Jeneraal Balaay Zooduutiin hoogganaman guutumaan guututti akka hojiin ala taasise ni yaadatama. Waraana mootummaa humna guddaa bakka kanatti akka malee rukutameen rifaatuu jala kan gale mootummaan Jeneraal Balaay Zooduu humna waraanatiin qabamee gara Finfinnee akka dhufu ajaja dabarsee ture. Komaandoon Jeneraal Shumaa Abdatallee ajaja kana fudhatuudhaan hanga Gindabaratitti deemuun Jeneraal Balaay Zooduutii fi akkasumas eegdota isaa hidhannoo hiikkachiisuun gara Finfinnee fidanii ture. Kanas kan godhaniif shakkiin waan isaan seenee fi hariiroo waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabaatuun loltoota kana akka haleelaman taasise jechuudhaan kan shakkan waan ta'eef gara Finfinnee erga fidanii boodas qorannoo irratti gaggeessaa turanii booda amma murteen du'aa akka irratti murtaa'e odeeffannoon keessoo isaaniitti
ba'ee addeessee jira. Ajajaan waraanaa kun miidhaa guddaa nama uummata irratti geessisaa ture. Ajaja mootummaa fudhatuudhaan uummata hedduu miidhee jira. Garuu har'a mootummaa biratti lubbuun isaa lubbuu nama gahee homaatu isaa hin bahin taasisuudhaan madaalamee jira. Uummata irraayis mootummaa irraayis galata hin arganne. Odeeffannoo kana madda tokko qofarraa arganne irra deddeebinee mirkaneeffachuuf yaallus nu milkaa'uu hin dandeenye. Ta'ullee dhugaan hin dhokattu boruu gadi baati akkasitti nu hubattu. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola deemaa jiru kanarratti mootummaanis injifannoo argadhe haleellaa raawwadheen loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu barbadeesse akkasumas hedduu harkaan qabe yookaan hedduun harka kennatan jedhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisus beeksisee jira. Injifannoo waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti argadhe jedhu immoo haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummatti harka kennatee fi mootummaan boojii akkasumas dirree lolaa irratti waraanni mootummaa waraana bilisummaa moo'e hin jiru jechuudhaan kan haale yoo ta'u, oolmaa har'aatiin bakkoota garaagaraatti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma kanaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Agamsaatti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatee jira. Waraana mootummaa konkolaataa sirii F1 guutanii deemaa turan itti hadhee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen guutumaa guutuutti hojiin ala akka taasise beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo guddaa akka irratti argate ibsee jira. Gujii lixaa aanaa dugda daawwaa ganda biyyoo qun'ii jedhamutti eebila 25,2025 haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee jira. Haleellaa raawwatee loltoota mootummaa 36 addunyaa kanarraa kan godaasise yoo ta'u 27 immoo madoodhaan akka adabee fi meeshaalee waraanaa garaagaraa akka irraa hiikkate odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraattis loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo maqaa duula adda waraana kumaa jedhuun humna haaraa eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti humna haaraa leenjii siyaasatii fi leenjii waraanaa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture. Leenjicha xumursiisuun haala ho'aan yookaan sirna ho'aan eebbisuu beeksisee jira. Sirna eebbaa boodas kallattii kaa'uudhaan dirqama itti aanuuf bobbaasee jira. Oduun itti aanu gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Abbut kan Debratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu Abbut gonkumaa irra deebi'ee hin galmaa'u jedhee jira. Garichi ibsa baaseen beekamtiin Abbut duraanii deebi'uu qaba malee akka haaraatti hin galmaa'u jedhee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa ammoo Abbut haala addaatiin akka haaraatti galmeesse. Abbut yaa'ii waliigalaa hin teenye jechuudhaan dhorkaa irra kaa'uun ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad immoo waan boordiin filannoo biyyoolessaa jedhe fudhachuu baannan gara wal waraansaatti deebina yookaan deebi'uu dandeenya jedhee kan akeekkachiise akka tures ni yaadatama. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay kan duraanii ammoo Geetaachoo Raddaa gareen Debratsiyoon mootummaa Eertiraa waliin dhoksaadhaan hojjetaa jira jechuudhaan akka himataa tures ni yaadatama. Gara biraatiin immoo loltoonni humnoota Tigraay otoo hin hiikkatin jiran 100,000 lakkaa'amu jechuudhaan keessa beektonni akka dubbatanis dhagahamee jira. Gareen Debratsiyoon immoo waliigalteen Piriitooriyaa hojiitti hiikkataa hin jiru jechuudhaan tibbana irra deddeebi'uun ibsa baasee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gama Itoophiyaatti immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tibba darbe moorawwan leenjii waraanaa hedduu keessaa loltoota eebbisee ture. Isaaniin kanniinis gara kaabatti bakkoota tokkotti akka qubachiise himamaa jira.
Kun akkuma jirutti ta'e ammas leenjitoota haaraa gara mooraa leenjii waraanatti kan lakkoofsi isaanii baay'ee guddaa ta'e galchaa jira. Walumaa galatti kaabni Itoophiyaatii fi Itoophiyaan maal waliif yaadu waan jedhu immoo gaafii jala waan galee fakkaata. Walumaa galatti haalli naannawa kana jiru misoomaaf ka'uuf qopheessaa jiru osoo hin taane waraana fi filannoo ka godhatee ofi qopheessaa yookaan of ijaaraa kan jiran fakkaatu. Keessattuu Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti guutuu biyyattii keessaa dargaggeessa walitti qabuudhaan gara mooraa leenjii galchaa jiraachuun kun yaaddoo guddaa nageenya gaafa Afrikaa kanaa ta'ee haala itti mul'ataa jirudha jechuudhaan qaamoleen garaagaraa xiinxala isaanii kaayanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.